Ora no in totale, o totale, su media che ci sono marate naga Kenya sono anche capo, seconda oggi artisti, oggi arti Kenya, oggi in generale Dani, che cara dei Maori, però gari capace da fare abbaggia sempre di giù. Hai akka kan. Egaa come totale, o totale, virtu media, cara dei Maori, però gari capace da studio che in tergamna, abbaggia taniti, abbaggia taniti. Akka Yeroo meeqa fa'aadhaaf jireenya incidhi kiyya sadaffaa. yeroo sadaffaaf jireessuudhaaf deema. Illee internaashinaal baseeritti jaatamii addaa tokko baay'ee jira. Inni maaliidhaa kan jedhu waliin mari'annaa saniis ammoo dhangaa qopheeffannii isin biraa keenya jechuudha. Haga xumuraatti akka nu faana taatan isin afeeraa lalisaa lamuuti ogeessi kaameeraa to'asaa mutiiti. Yeroo gaarii nu faana qabaadha. Baga nagaan feesibuukii mana wageeti. Ulfaadha baga nagaadhaan warra wiirtuudha qeema kootu warri qeena waan fayyaa ta'a. Akkas sagantaa keenya sagantaa oobdii aartiiti. Oobdii aartii kana bal'isuu keessatti gahee guddaa qabda. Akka kan Oromootti waan oobdii isaa jedhu kana keessatti ammoo waan qulqulluu keessaa fudhannaa nuti akka wiirtuu miidiyaatti oobdii kana dirree kanarra waliin jirra. Daaniiliif yookaan karaa deemaaf aartiin waliif keessummaanti. Addunyaa kana keessa jiraachuun akkami? Addunyicha keessa jiraachuu caalaa waan fedhii keessa jiraachuun gammachuu guddaa. So addunyaan aartiinaaf gaaddisa mana keessa jiraannuti waan ta'an itti gammadu. Addunyicha addunyaa gammachuuti siin jechuu barbaade. Addunyaan aartii? Aartii yookaan alamarra jiru aartii gara isaa gara biyyaatti yaadda. Isin bubbultan warri miidiyaa bubbultani addunyaa aartiidha dhufanii itti seenu miti. Baqatanii keessaa bu'us miti. Dirqamaan namni kam addunyicha keessa jiraata. Lubbuun jirta taanaan addunyaa keessa jiraata. Hin jirtu taanaan immoo hin jirtu. So isiniin akkamittiin ilaalan akka isin itti jirtan akka jiraachuu qabdan itti jirtu. Galatoon. Egaa dhimmi ijoo keenyarraa dhimma bal'aa sirbinii naasuu dandeenya. Dhimmoota asliitiin wantoota garaagaraa kaasuu dandeenya. Hirba irratti wanta garaagaraa kaasuu dandeenya. Beekumsii fi muummee irratti hojjechuu garaagaraa amma garuu waa'ee jaatamii qofa irratti dubbanne gaariidha. Sakaaniif sagantaa biraa beellama biraa qabanne yoo waliin dubbanne gaarii natti fakkaata. Ammaaf dhimma jaatamii kana. Tole. Mimmaan kee kun maal? Haa ilaalani jaalawoo keenya irraa mimmaan kun fiilmi jaatamiin keenya wal faana lama isaanii kitaabaaf fiilmiidha. Mimmaan kun fiilmiidha. Sakamdhaa mimmaanichi yooma waliin daawwatan gaari. Qophii yeroo dheeraati naannoo ji'a sagalee wayiinitti fudhate amma xumur jaatanoomsuuf deema. Mimmaan hunda keenyaatti immoo mimmaan daanii. Maal qophaa koo booddee kaanii yoon qophaa koo yoo kan ta'u jettee malee maal maaddii keetti fida siinis ilaalla. Yeroo lamatti wantoota gurguddaa lamaan kan itti dhufaa jirtu. Mimmaan kun dhugaa keenya inni kitaaba dhugaa keeti. Walumatti hankoof kan walitti qabeen keenya jedhe malee isaati. Iddoon dhugaa keetiin jedhuun dhugaa koos iddoon jedhuun walitti qabee keenya jedhe malee inni kitaaba. Seenaa irratti xiyyeeffata. Kaleessaa keenya kanarraa keenya nuti harkaa qaba waaqni nu laatee borii keenya immoo waaqatu harkaa qaba nutti hin kennan. Kaleessaa keenya immoo keessa darbe. Akkas dhugaan keenya. Egaa kitaaba dhugaa keenya jedhuu fi fiilmii mimmaan koo jedhu hojii gurguddaa lamadha. Dadhabbii isaa maal fakkaata ture asiin ga'u keessatti? Aarsaan kaffalame maal fakkaata? Baay'ee natti hin ulfaatu. Dhuguma isaan ta'in jedha. Akkamitti? Bare biyya kana keessa irraa mire biyya wal geenyee waa lama dhabne. Waan dhabne irratti wal dhabnee kan wal dhabne gara hin qabnu mireedhaaf. Biyya kana keessatti yoo callumannee waan irratti wal dhabne waan dhabne yoo ilaalaa deemu nutti ulfaatti malee isaati kan akkuma argite kara deeman. So kitaaba qindeessuudhaatii fi nan rakkisu. Yaadaan deema duwwaa osoo hin taane barreessaas nan deema waan ta'eedhaati. Fiilmiidhaatiif immoo assistance director ilaati fi producer keenya baay'ee waan namtichi produce godheeti fi assistance director keenya namoota baay'ee jajjabu. So script ilaati fi ga'ee isaaniitti laadheen dhiitee isaan tarreen jiru. Kan kara deemaa ta'a jedhan malee kitaabuma yoo ta'e malee isaati fiilmiin daboo baay'ee argata. Kanaaf
hamma namni naa yaadde kan inni natti dhuunfaatiniif akkasittiidhaan hin xumura. Na dhukkubaa ture jalqaba kitaaba. Deebi'ee immoo dhugaa keenya ta'e. Sababa dhugaa keenya dhabneef dhukkubsanii walitti hidhamiinsa hariiroon achi fiddee dhufteef asii as keessa walitti hidhataa kitaaba sun. Lachuu waan Oromoo ta'uu isaaniiti. Suni dhibee warra Habashaa kaleessaa qaba. Waan dheengadda taa'anii qaba. Kun waan dheengadda taa'anii qaba. Dhibee warra Habashaatti baay'ee hin bu'u. Waan gola keenyaatti garuu bu'eera. Kanaatii fi walitti dhufeenyi isaanii seenaa ta'uu isaaniiti. Lachuumti isaaniiyyuu. Nama mataa isaanii qabu. Karaa mataa isaanii deeman. Kan malee sanarraati wanta fudhatee as darbe hin qabu. Yoo waa'ee keenya ta'uusaa ta'e malee sunillee waa'ee keenyaa kunillee waa'ee keenya. Kanaaf dhukkubsannee kun dhugaa keenya. Akkas. Galatoon yaadanii waan gara fuulduraatti nama waamicha isaatii wal qabutu itti adeemna. Dhimmoota asoosama moo kitaabni kalaqadha moo taateedhuma dhugaa jiru waan ijaarame. Taatee waan dhugaa jiru ijaaramedha. Simmatti kan mati jette kanatu ibsa. Sadanuu isaa keessatti akkas. Maal jedhe? Jara sirrii. Tole galatoon egaa bu'aa kitaabaa irratti waan baay'inaa jiru xiyyeeffannoo keenya yoo waan fiilmii ta'e gaarii natti fakkaata. Ulfaadha. Sanii namoonni maangoo jira. Reelisaa nu qaqqabee jira. Mullee ilaalee jira. Ati saarsaa itti qaqqabtee jirta. Daboonni hedduun illee akka keessa jiranidha kanatti manaaf kaastee. Maangoo hojjetamuudhaaf dadhabbii hedduu qaba fiilmii takka. Destiinii fiilmii Oromoo hin jiru. Ifa dadhabbii amma dadhabamaa jiru garuu waa'een aartii Oromoo kun waan kaameeraadhaan waraabame dadhabbii hedduun itti dadhabamu kun gara destiinii ce'uudhaaf adeemsa irra jira. Kun immoo dadhabbii isin dadhabaa jirtan hin deemama. Gahee aartii Oromoo keessatti wantoonni garaagaraa namoonni garaagaraa dhufaa darbaa waan daddabalaa itti daddabalaa jiru. Ilmaan kun fiilmii Oromoo keessatti maal dabala? Deemsanee gallee miiree tirannaatti jira. Namoonni waa'ee piroodaakshiniis ta'e waa'ee addunyaa fiilmii kana sirriitti beekan danu. Beekumsa duwwaadhaan immoo hoomaa gochuun kan itti ulfaates baay'ee. So ulaagaa sana guunnaa eeguurra tirannaatti jira. Industirii fiilmii kana keessatti nuyi cobawoo ta'e wayii tokko cobsineerraatti aman. Waan fiilmii Oromootti waan ta'e wayii tokko daballeerraatti aman. Galaana guddaa silaatii uummata bal'aa kanaaf yaa'uu qabutti waa cobsineerraatti aman. Argaa moo jira. Namoonni danuun itti kaffalaa jiran. Abbaa Lataa Faarraatii eegale. Namni aartii irraa dadhabbii hin qabne addunyaa aartii keessa jiraatee hin jiru. Danuun isaaniitti dadhabaa dhufan. Geessifachuu hin dandeenye. Sababni isaa otuma hojjetu namni baay'een aartii kee baqachuu barbaadaa mire. Sababni isaa uummanni kun rakkoo keessa ture yaadata malee waan ofii isaatiin yaadatu. Silaatii gabaa addunyaan dhaabachaa jirtu kan waan keenya qabannee dhannee dhaabachuu qabnaa ture. Gabaa addunyaan dhaabbatte kana waan isheen dhaabbatteef gidduu dhannee dhaabbannee daldalachuu qabnaa ture. Kophaa moo hin danda'a. Waan uummataatii kophaa kee homaa gochuu hin dandeessu. Waan uummataa wajjin hidhaatiin goone. Uummatichaaf immoo hin galuuf maaliif si hin galu moo ittiin jechuu hin dandeessu. Sababni isaa hayyoomni keenya waan keenyaan miti. Beekumsi keenya waan keenyaan miti. Namni waan keenya beeke gidduu keenya hin jiru. Oromoon mas bal'atu kana keessa namni waan keenya beekee fi namni waan keenya heeraan beeku gidduu keenya hin jiru. Sababni isaa waan keenya kanaa ta'aa jiru namoota barateedha. Warra akka kee warra akka kooti. Namoonni baratan immoo waan isaanii hin baran. Waan ormaa waan barataniiti. Waan gaafa ati waan saamoo akka yaadatti dhageeffatte geessitu hin galuuf. Maaliif si hin galachuu hin dandeessu gaa?
garba hormaa ture waan ta'eedhaatii fi qabeenya qabaachuu isaatii fi waan taa'itaaf hin galu. Dirqama moosiif haa galu hin jedhu. Yoo foolii hin beekne gaafa dhageessoti ganaa gaafattaman. Foolii tokko dhagee foolii akkamii jedhanii gaafa si gaafatan ibsuu gaafa dadhabdu namni beeku yoo jiraate si bira foolii akka tiitiitiin jedha. Eeyyee jettee yoo deebisteef akkas jedhee sitti. Foolii kan keenyaa immoo fagootti beeka inni kan keenya waan addunyaa aartiifan siin jechaa jira. Fooliin kuni foolii waan Oromootii ilaa isa kana gaafate jettu waan uummataa kan uummataaf bilcheessuun barbaada. Yoo xiqqootti dadhabdee hamma humna keetii waan uummataa qubaan bilcheessu jedhaa baay'ee. Hamma humna keetiitti dhamaatee garjoo joomosaa fuudhatte fudhattee fi dhuftee fi waan hormaa ilaalaa ture wajjin kompeer godheetu tuffiidhaan tittidha. Kan isaan jaallatu kan hormaa leellisuudhaatiin immoo kan keerra miila dhoqqeen dhaabbata. Maaliif gootachuu hin dandeessu? Shubbisa abbaa Oromaati waan ta'eedhaati. So gola aartii kana gaafa na gaafattu hamma humna keetii gabaa addunyaatti baastee fudhattee dhuftee dhaabba. Waan eenyu tette waan uummataa tette akka moo dadhabdee fiddee dhufte moo irraanfate kan dhufee waachiin jedhu hin dhibu waan ta'e obboleessa mana hormaa keetti guddate qabda. Obboleessa hormaaf gugguufuu malee firaa wajjin dhiqatee nyaachuu hin jaallanne qabda. Kan inni qabu boorsaati. Mataan isaa guddaa keessatti jirtu immoo waan keenya. Waan itti qabdu hundumataa kan Oromoo wajjin kompaayiriidha. Garuu kan taa fuudhee gabaa addunyaatti dhiyaachuudhaati. Si waliin gahu. Kanaatiif gabaan addunyaa miti amma addunyaa aartii kana itti finnee dhufnee coba tokko coobsinee irraatti amana. Waan tokko keenyee irraatti amana. Sadarkaa uummatichaan geettee ta'an immoo hin danda'a. Hundumtuu yaalaa jira malee hin danda'u. Maybe gabaan anaafati waan keenya waliin qabannee baanu yoo waloomne anaafati. Gabaan nuti itti qabannee baanu waan keenya ni milkaa'u. Yoo baay'inaa baay'ee waan ta'eedhaatii fi yoo anaafati waloo. Isheen kun immoo abaarsa saba kanaati waloomu akkanatti. Dhugaa yeroo baay'ee destiniin warra Habashaa maqaa Itoophiyaatiin fiilmii garaagaraa hojjetan sinimaattis haa ta'u eebbasaarrattis haa ta'u dorgommiiwwan garaagaraa illee haa ta'u hoomaan nama keenyaatti jira. Gaafa kan keenya garuu namootuma si beekan qofatu kun immoo adeemsa guddina hojii keenyaa irratti dhiibbaa waan geessaa jiru irratti fakkaata. Kana irratti maal jettu? Dhaani jennaan gowwaan galiniitii dhaanii jedha. Nu yeroo tokkicha waa lama dhabu. Jalqaba walla. Lammaffaa irratti immoo waa lama. Kan waadhaan irra kan wallamu. Dhumarra atis kophaa kee kassarte atis kophaa koo kassaree lama taanee hiyyeessota yaadaa ta'an. Duroomni maallaqaa hoomaa miti. Addunyaa raafamtuu kana keessatti. Addunyaa raafamtuu kanatti balaan tokko yoo dhufe kan qabdu qilleensa irraa qabda waan taateef guyyaa tokkicha lama taanee dhabu. Walqixxee baarraddaa namaatti ba'a. Sababni isaa kiisii kee beekaan akka tibiri 100 manaati kaashii baafattee lafaan qabne beekaanti. Yoo baay'atee qabaatte immoo 300 tokko qabaatu. Qilleensa irratti qusattu kun guyyaa lamaan tokko guyyaa shanan tokko yoo jimmalee atis qixxee. Egaa raafatolojiin hin jiraatu. Eengadde wal'amne yaadaan waan jedhaatiif. Mana hormaatii leellisuudhaaf mana hormaatii weeddisuun akaayii weeddisaa daakuu kan Oromaa. Hojiin kun itti dhalatanii guddatan waan ta'eef akkuma jalqabsiin jedhe sana. Ansalicharraati aariin qaba. Siis akkas barate anas akkas barate kanarraa garuu aariin qaba. Anaafati waliin waan uummataa socho'u miti. Waliin maatii tokkorraa nyaachuun baay'ee dakka. Harki keenya akka kootti bu'a. So gola hormaati shubbisuu kophaa miti. Qe'ee keenyaa danuun maaddii hormaa gabbisuu irratti jalqabata. Maaddii hormaa gabbisan sana immoo boorsaa isaaniitii fuudhu miti. Maaddii keenyarraa ammaaranii dhaqanii itti dhabu.
Dingata maaddii ormaadhaa gara maaddii keenyaatti yoo dhufe kan jalqaba nu ajjeesu warra maaddii tokkotti filaa waliin nyaachuu qabu. Kun bu'aa garbummaati. So maa bookkisuu, maa yuukkisuu, maa caraanuu, maa wacu mana ormaati ittiin jedheen beekon. Warri wace kun warra waan abdatu qabu. Waan isaan abdatan immoo nama miti. Ideoloojii mataa isaanii keessatti gamoomsan sana. Ideoloojiin mataa isaanii keessatti gamoomsame sun immoo dhagaa. So anaaf isaan dhagaa irraa gargaramti mana ormaati wacuumsaan. Aadeeffatan waan ta'eef homaa hubachuu hin dandeessu. Qe'ee keenyatti garuu waaqni nu gargaaree hammi nuti iyyinee walii dirmannu amma waca jaraara geera kun wanta isaan iyyaneennaan iddoon geessifatu wacaneennaan amma tokko argatu. Dhaloonni maal isaa jaalachuuf maal gochuu qaba? Of ta'uu qaba. Of ta'uun amantii qofaadhaati. Yoo of beekte ati qorannoo biraas hin gaafatu. Digirii maastartii dooktareetii alatti barachuus hin gaafatu. Of ta'uudhaati. Qe'ee abbaa keetiitti deebitee qo'atta. So koo qofaadhaatiin hin jiraattu. Keenyamoo kamiitti adda baafama. Yeroo sana ati waloomuu miti, wal ta'uu miti, kan ofii ta'uu mitiiti darbitee akka abbootii keenii taata. Akka jechuun jaarraa 16ffaa, 15ffaa, 20ffaa, 19ffaatti deebine jechuun waan gaarii qabnu deebinee ilaalaa jechuudha. Yoo kana goone, yoo kana taane nama baay'ee wajjin wal dhabe danuu miti baru biyya kana qe'ee keenya. Parsantii guddaa ofii isaa wajjin wal dhabe ofii kee wajjin walii galta gaafsa. Kanaan siin jedha sana. Galatoon qophiilee maal fakkaata? Deemu. Eessa geessu? Gara hoteela internaashinaal ta'etti deemaa jirra. Hamma humna keenyaa socho'u. Keessummoota kabajaa keenya tarreeffan. Noormaalii addunyaa fiilmichaaf kitaabichaa caalaa waan gaarii tokko dhaloota barsiisnee wal keenya darbu. Saboo guyyaa kana eenyuyyuu ni arga. Hamma humna keenya eenyuutu hangafa keenya. Hamma humna keenya eenyuutu moo fuuldura keenya jenneetu of dura qabnee malaa jira. Sagantaaleen eebba fiilmiif kitaabaan alatti waan inni biraan illee ni jiruudhaan jechaa jirti. Dogoggora sirrii. Tole. Egaa leellitti jiibata miilanaa itti fakkaata. Geeyyara innis dhangaanis qophaa'anii jiru. Fiilmiif kitaaba wal fa'anii eebbisiisna. Daani'eel Oromoo irraa maal karaa deemaa? Yeroo jalqabaaf gaaffii guddaa. Ani sabicha irraati hoomaa yoo eegeen beeku eegda. Garuu namni na gaafate hin jiru. Naafis haaraa nan gaafata bas hin jenne waan ta'eef. Waan narraa eegu waan hin qabnee fi ani sabicha irraati dhuunfaatti waan an eegu. Uummatichi uummata lubbuu kiyya siree irraa kaasee ol kaasee dhaabee waan ta'eef oolmaa kana caalaa waan naa godhu. Nan jaalladha. Kan na jaallatutu immoo keessa jira. Jaalladhee jaallatamuuf biyyatti immoo nan gabu. Nan jaallatu yoo ta'e immoo ani sana hin jaallatu. Dhiigni isaa Oromoo ta'uu qofaadhaati. So homaa yoo ilaale ammaaf. Garuu jaatanii kan irratti akka hirmaataniif. Anaaf kabajaan gammachuu uummaticha ijaan argee fuuldura jiraachuu. Kanamoo uummata jaallatu fuula isaa dura dhaabbattee namni gaadha. Sinan jaalladhaa itti himteenna. Antiin jaalladhaa jedhee akkatti jaalladhu sitti mucaalaa waan biraan hin jiru. Dhuguman nus jaalladhu. Kam. Galatoon. Kabajamtoota daawwattoota Sagalee Miidiyaa turtiin karaa deemaa waliin taasisaa jirru haaluma itti fufetti jira. Dilbata miilanaa ililliitti wal agarra. Sagantaalee gurguddaa lama dhugaa keenyaaf himimmaan kooti. Waamicha dhuunfaadhaan lalisaan isin waamamu jiru kana akka Sagalee Miidiyaatti illee waamamu jiru kana dagatinaa jecha. Karaa deema. FIB irratti karaa deemaadha. Ammallee karaa deemaadha.
Ammallee kana deemaa tuffa. Fiilmii haaraa waggoota lamaaf itti fuufan tokko barreessinee shoot listii baafannee qophoofna jira. Kana deemaa Lakki nan didiniidha. Eenyu wajjin akka itti fufnu hin beeku. Garuu fiilmii kana keessa akka miila fudhanneeti kitaaba keessummaa dubbee gulaaltotatti ilaallee jiru tokkotii fi tajaajila diraamaa isa jedhamu sana itti fufuudhaati. Kanarraa balbala kanarraatii cufee utuu baay'een ture keessummaa dubbiitiidhaati immoo kitaaba walitti deeme gulaalarra kan jirtu biyyo namoota sadan tokko irra kan jirtu takkatu jiru. Too kara deemaan qubaatti nan didiniidhaati immoo achas deebi'uun keenya sagantaa miidiyaadhaatiin abbaa wajjin eegallu hin beeknu malee duudhaa irratti kan hundaa'e mana hidhaa nu garitti kan barreeffas hin cinne itti kan jaarsolii gurguddaa Oromticha Tuulamaa wajjin barreessine tokko kan seenaa Oromoo keessaa immoo Oromoo Tuulamaa irratti kan xiyyeeffate duudhaa kan of keessaa qabu mana hidhaa keessatti barreessee kanattu jiru. Kitaabni aadaa keenya kaleessama fiilmiin aadaa keenya kaleessaa tokko kan waggoota lamaan sadan tokkoof itti fufan qophooftee jirti. Kara deemaan miidhannoo ture gahee achirratti fudhatu maqaa sanaatiin deebi'ee dhufuu danda'a. Silaas noo teessanii jirtanii kara deemaa daandii bakka barbaadan gootanii achitti moo jijjiiruu dandeessu. Galatoon kara deemaa waggaa siin jedhan moo daandii waggaa siin jedhan hawaasa ta'uu? Waa kadheellee balfeellee yaaddeellee naa ta'uu dideellee beekuun isaa naata. Kara deemaatti owaata barbaachisa. Yaa ulfaata. Tole yeroo keenyas deemaa waan jiruuf treenii gabaabduu san daawwattoota keenya biraan keenya walitti deebina yooma afeerse gaarii. Ulfaata kunuuti. Kanaaf kan jireenyi koo har'aa natti mul'achuu dide. Akka inni afaan boollaatti sin geessine of eeggatu. Afaan baasee uumaan jedhu nan sodaadha na faraadha. Dubbaddu xumur hin sodaatin. Ani jeettiidha malee salphoo miti. Garaa keessaniif hin bitamina. Barreen darba. Turgae fuli boba kef morma anargera namndu afira miti orma fuli kenna turgae fuli boba kef morma anargera namndu afira miti orma. Miidhagina hojii kanaaf qaama laallee walitti deemne jechuudha. Namoota hedduu aarsaatti kaffale. Aarsaa kana keessatti immoo abbaan siidha. Anis aarsaa hedduu itti kaffalteetta. Waan kun immoo waan Oromoo ta'ee deebi'ee jechuudha. Yaaliin nama dhuunfaa, dadhabbiin nama dhuunfaa walitti guuramee dhufee mimmaangootiin kan uummataa ta'eeti jira. Dubbiin uummataa kun kara deemaa biratti Daani'eel biratti dubbii ulfaataadha. Warra hojii kana hojjetanii asiin ga'aniif Daani'eel silallee gurmuuti kan namaa mootaadhaan dhufeedha jettee jirta. Dadhabbii namaaf yeroo baay'ee namni keenya gatiin kennu. Daani'eel immoo namoota san irraa hunda yaada. Maal jettee? Ani kophaa kiyya yeroo na duwwaa beektaa. Haata qoy faayidaa kan qabu. Namni tokko kophaa isaa dhiibbaa geggeessu qabaachuu danda'a. Kophaan kee garuu hamma ta'e wayii gaafa waan uummataa hojjettu kophaa kee dhataatennaan ajaan miti sochootu xiqqa. Sababni isaa galaana guddaa laga ciisurraati malakka yaraqeedhaatiin bishaan yoo fuute bakka irratti namni argu tokkoyyuu jiru siisoo irraatii fuudha duwwaan malakkee tokkoon irraa waraabee jechuu danda'a. Jaatanni ammoo itti qophaa'aa jirru waan uummataa kan ta'e kun utuu kiruun kara deemaa sun hin jiraanne faayidaa qaba. Keessumaati tokko lamaatiin maqaan
kaameraamaaniin keenya jaakalamu wixinee isaa wajjin jalqabne utuu inni hin jirte lafa inni ga'u dabalii beekumaa utuu hin jiraanne immoo fiilmichi hundi hin hojjetamu. Ati immoo kana jettaa utuu yoo bira afaan jiru ta'e immoo dhaabne irra iyyuu. Utuu immoo karaa boodaadhaa burqaa gammachiise dhufne ta'e immoo badee fiilmichi. Kana jechuun laayit maaniin keenya hundumaa caalaatti daddabeechuudhaaf simmoo hin danda'amu. Hunduma sanaa caalaa immoo taatonni sun utuu hin jiraanne immoo fiilmii hin jiru. So marri isaanii galatoomuu qabu. Kana maafatiin jedhaa kophaa kiyya miti. Kitaabni kiyya immoo utuu daawwitiin koosaa faan jiran ta'eeti, utuu amantiin faan jiran ta'eeti, utuu abarraan faan jiran ta'eeti kitaaba ta'uu dhiisuu danda'a. Jechuun maallaqa duwwaa miti. Namni yaadaan sitti kun akkasii, kun akkasii, kun akkasii. So hiriyoota kiyya kanaatiin galatooma utuu hin jedhin yoo hin darbe cubbuu. Kanaan akkas ta'anii Galatoomi kana maaliif isin jedhanetti nama uummata qabu nama maallaqa qabatu caalata jedhamu Daani'el maallaqa qabamu nama qaba. Eetaan maaliin qaban waan qabu tokko iyyuu qabu. Nama amma siin takka inni ulfaatu rabbi tokko jedha. Ita iyyuu isaatu namaa kenna. Kanaatiif hangaafa hundumaadhaa namni nama dhiitee qabeenyaatti hirkate qophaa taatii jedhee namana. Namni waan hundaa caala. Ani nan arge. Kanaaf namoonni kun hundumtuu ililliitti akka dhufaniif waamicha yoo goote maalitti fakkaatan? Miileen jaalladha. Namoonni daaniin qabu hundumtuu ajajamanii akka dhufanii waan barbaadu fedha. Waan badii keessummoonni kiyya warri akka koominiitii laayivii jiru. Gaafas. Yaa keessummoota. Kanarraatti kanaaf immoo namni qe'ee jiru hin hafadee yaadu qabu. Akka garaatti marqaan garaatti ta'uu hin hafadee yaadu. Giraawundiitti iskiriinii hinnatee galmi guddaa sun hin galu. Akkasitti hin jedhu. Ayyee galatoomi namni baay'een akka dhufan illee abdiin qaba. Nuti akka wiirtuu miidiyaatti achi jirra. Dhuunfaadhaan achi jirra. Namoonni hedduun immoo akka achitti argaman abdiin qaba. Mimmaan koo kan jedhu kana gaafasuma irra keessa dubbachuudha erga hojjetanii booddee kana fakkaata kan jedhu daawwattoota keenya osoo keenya gaarii natti fakkaata. Dhumarratti garuu dhimmoota bal'aadha kan wal jala haasa'uu dandeenyu. Har'aaf garuu dhimma jaatanii qofa irratti dubbanna jenneeti kan nuti jirru. Sagantaawwan garaagaraatu jiran hundattee jirta. Eebba kitaabaaf fiilmiidha jennee jirra. Saniin alatti garuu wanti biraan addatti jiru hin jiru. Dhimma Oromoof Oromummaa qofata jechuun walitti himu qaba. Daaniin dhumarratti garuu waan jettu yoo jiraatte asumaan akka dubbatu. Sagantaa tokko yeroo isaan beeku malee miliineemitti hin qopheessu. Miidiyaadhaan kun beektaa wiirtuu miidiyaa gosa biyya irraa citte tokko beektaa walloo quba qabda. Teenya ilaalamee bakka yoo waaqni jedheeti. Daawwattoota keenya hundumaadhaatiin ulfaataa galatoomaa Daani'el Gammadaatii jaatanii kiyya dilbataa irratti wal arginaa miliineematti amma yaadatti qabadhaa. Ulfaataa fayyaa jiraadhaatti ni jedha. Hayi galatoomni siin jedhaas istiidiyoo dhuftee yeroo bal'aa waa'ee fiilmii waa'ee kitaabaa irratti waan dubbannuuf yeroo kee haala muddamaa kana keessatti yeroo waliin dabarsteef hedduun si galateeffadha. Gaa yeroon kun yeroo hin himamneedha. Yeroo itti hin qabamneedha kana keessatti dhufnee akka haasofnuuf yeroo waan nu laatteef irra deebiin si galateeffadha. Akka milkooftu abdii guddaan qaba. Kara deemaan eelliitti gaafa dilbataa kana waan addaatiin waan Oromoon waa itti jedhu waan fiilmiin alatti waan kitaabaan alatti waan baay'ee iccitiidhaan kan beeku gaafasuma argituun isiniin jedha kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa wal agarrachitti waamicha koo isa lammaffaati jechuudha. Kaarraas maratti gunfina kun qophii keenya oobdii aartii ture. Oobdii aartiitiin ammoo fiilmii mimmaan koo jedhuuf kitaaba dhugaa keenya jedhu illee simbiraan keenya gaafa sana sagantaa guutuudhaan kaarraasumatti nagaan.